Kam jirtu hordoftoota keenya kun gumii balballoomiti. Gumiin balballoomii biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'e kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin kun dhimmoota haala yeroof tarsimoo ta'an qorachuun iftoomina uuma. Marii keenya irraatiin dhimma misooma jal'isii fi horsiisee bulaa irratti mari'an. Marii keenyaafis keessummoota biraa qabna. Keessummoonni keenyas Injiinar Alamuu Raggaasaa, hoogganaa itti aanaa biiroo misooma jal'isii fi horsiisee bulaa, akkasumas Injiinar Tamasgeen Rundaa biiroo misooma jal'isii fi horsiisee bulaatti daayireektara bulchiinsa kontiraataati. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan. Mee imaammatni misooma jal'isii fi horsiisee bulaa irratti jiru maal? Keessumaayyuu hawaasa fayyaduudhaaf dhimma waggaatti yeroo lama oomishuu jennu kanaan wal qabatee imaammatni jiru maal jedha? Akkamittiin hawaasa yookiin immoo qonnaan bulaa keenya fayyaduudhaaf taa'ee kan jedhu kana imaammataaf tarsimoo jiru gabaabsaatiin nu kaasa. Tole, duraan dursa carraa kana nu kennitanii akka Oromiyaatti jallisiin maalirra jira, naannoo horsiisee bulaa irratti hojiin adda baafamee hojjetamu imaammataa fi tarsimoo biiroon keenya qabatee wajjiniin akka biiroo keenyatti maaltu raawwatamaa jira kan jedhu kana akkan asitti argamee ibsuuf carraa argachuu kootiif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Egaa biiroon misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa akkaataa labsii fi dambiitiin caffeedhaan labsamee hojii kan jalqabee bara 2014 irraa jalqabeeti. Bara kanarraa jalqabee keessattuu hojiiwwan babal'aa naannoo gammoojjii irratti akkasumas immoo naannoo baddaa irratti jallisii hojiin kan wal qabatu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenya irratti hojii bal'aa hojjechaa tureera jechuudha. Akkuma atis gaaffii irratti kaaste keessattuu xiyyeeffannaa guddaan biiroon keenya kan hojjechaa jiru naannoo horsiisee bulaa irratti jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaa jijjiiruu keessatti imaammataa fi tarsimoo qabatee hojii keessa galeera. Tarsimoowwan qabanne keessaa inni guddaan jiruu fi jireenya hawaasa kanaa jijjiiruu keessatti horsiisee bulaan kanaan dura eeggattummaadhaan yookaan immoo deeggarsaan dhaabbileen adda addaa kan nyaata safaruuf, kan marga bitee erguuf, hongeewwan adda addaa keessatti saaxilamaa kan turee fi rakkoo hedduu keessa kan darbe waan ta'eef inni guddaan akkamitti horsiisee bulaan galii mataasaa maddisiisee of danda'ee jiraachuu danda'a kan jedhu akka tarsimoo tokkotti qabannee kan hojjechaa turreedha jechuudha. Inni lammaffaan keessattuu bu'uuraaleen naannoo horsiisee bulaa keessatti jiran xiyyeeffannaan kennamee fi baroottan darban keessatti hanqina bu'uuraalee misoomaa bal'aatu jira. Kan daandii wajjin wal qabatu, kan jallisii wajjin wal qabatu, bishaan dhugaatii wajjin wal qabatu, keellawwan fayyaa adda addaa wajjiniin kan wal qabatu akka waliigalaatti misoomni naannoo horsiisee bulaa keessatti hojjetamaa ture qaawwa guddaa waan qabuuf seektaraalee adda addaa wajjiniinis ta'uudhaan akkasumas immoo akka biiroo keenyatti piroojeektoota jiranii fi bajeta mootummaa ramaduun bu'uuraalee misoomaa kana hojjechuudha. Jallisiis achi keessatti qabannee kan hojjechaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf dhimmoota kana qabannee kan hojjechaa turreedha. Keessattuu naannoo horsiisee bulaa keessatti akkamitti galii isaanii maddisiisanii, akkamitti of danda'anii jiraachuu danda'anii kan jedhu kana oomishaa fi oomishtummaa isaanii guddisuu keessatti akkuma beekamu horsiisee bulaan loon horsiisetti kan jiraatu. Kanaaf oomishaa fi oomishtummaa horsiisee bulaa kana guddisuu keessatti qorannoowwan adda addaa taasisuudhaan akkamitti sanyii beelladaa fooyyessuudhaan jireenya isaanii fooyyessuu danda'u, qonna keessattis akkamitti hirmaachuu danda'u kan jedhu kana gadi fageenyaan biiroon keenya kan irratti hojjechaa turedha jechuudha. Qabeenya uumamaallee naannoo horsiisee bulaa keessatti jiru kan baddaa jirullee jallisii hojiiniin wal qabate wanti qabeenya nuti qabnu bal'aan isaa lafa, bishaanii, uummata qabna jechuudha. Kanaaf lafa, uummata fi bishaan qabnu kana walitti finnee jiruuf jireenya hawaasa keenyaa akkamitti fooyyessuu dandeenya, rakkoowwan naannoo sanitti jiran kana akkamitti furra kan jedhu kanarratti akka tarsimootti qabannee kan hojjechaa jirru. Rakkoo guddaan inni sadaffaan kan jiru tokkoffaa galii maddisiisuu jedheera, lammaffaan bu'uuraalee misoomaa naannoo horsiisee bulaa jiranidha. Sadaffaa irratti dandeettii dandamannaati. Yeroo baay'ee hongeen yeroo dhufu, rakkoowwan adda addaa yeroo dhufu horsiisee bulaan keenya deeggaramuudhaaf akkuma beekamu akka biyyaattis akka naannoo keenyattis kallattii adda addaatiin hundi keenya keessatti hirmaachaa turreerra. Kanaaf wanti kun itti fufuu waan hin qabneef horsiisee bulaan dandeettii qolannaa hongee dandamachuu uumuu keessatti riizilans kaapasitii isaanii uumuu keessattis hojiiwwan babal'aatu hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf akka tarsimootti qabannee kan hojjechaa jirru. Kana akka naannoo keenyatti akka waliigalaatti immoo humna bishaanii qabnu, humna lafaa qabnuu fi namaa qabnu kana walitti finnee bishaan itti fufiinsan misooma